السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتودا في جالسمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله يعني نجاكوت نجاني كي كان جال الله كبجادا بكتير سمرس نجاو. إجادا وتوتن كيا فيديو راكنا كيستي وان اسم برسيسو وان هارا وان مسنجرين في دحيتي تيلي سدين اسم برسيسو وان حالا نسنت تطلو تقوي وان حالا جالتن تكون اسم برسيس. tokkoffaa yeroo messenjera waanamaa ergatan jechuudha suuraa haa ta'u viidiyoo haa ta'u sagalee haa ta'uti yookiin barreeffama haa ta'uti akka yeroo namni sun laale ofiin automaatika daqiiqaa muraasaan booda ofiin automaatikaalii akka badutti erguu is dandeessan isin barsiisa lammaffaa ammallee yeroo namaaf viidiyoodhaan bilbiltan jechuudha bakka silaa viidiyoon keessan taa'usan jechuudha viidiyoo biroo keessanii haala hiriyootan keessan maglaba yookiin biraankitti gochuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaatan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya faarootaatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsni asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san kalee itti godhaadha jibata all fayyadurra kaayyadhaadha. Akkasuma barumsan garraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha waan isin deebiraadhaadha waan gaafii isinis ta'e immoo komentii jalatti nu barreessadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo keenya like share gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaadha. Egaa gamanuma hanga warfaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keessatti faana turaan hordofaatiin hin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa yeroo messenjera waa namaa ergitan jechuudha. Wanti isin namaa ergitan suni daqiiqaa muraasaan booda yeroo namni sun arge akka badutti erguu ni dandeessan jechuudha. Yoo barbaadan daqiiqaa 10 booda, yoo barbaadan 5 booda, yoo barbaadan ammoo sa'a 6 booda akkuma barbaadanitti erguu dandeessan jechuudha. Haalli isaa haala kamii hojjetan jechuudha. Messenjera keessatti galtanii achi booda nama messenjera waa erguu barbaadaniif san irratti dhootanii achi booda asirratti kilikni gootanii achi booda asirratti jechuudha go to start conversation jedhamu irratti kilikni gootan fakkii qulfina irratti achi booda haala kanaan siniifida. Yeroo haala kanaan siniifide waan barbaadan akkuma messenjera waa erguu turtasanitti erguu dandeessan jechuudha. Yoo feetan suuraa, yoo feetan sagalee, yoo feetan waan barbaadan jechuudha. Yoo feetan barreeffama jechuudha. Garuu wanta ergitan sanii akka ofiin automaatikaalii nama sanbiraayis badutti erguu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf haa isaan jedhe kana asirratti fakkii sa'aatiin jirti irratti kilikni gootanii koontinuu kilikni gootanii yoo barbaadan akkuma kan asirratti agartan daqiiqaa 10 booda, daqiiqaa takkaan booda, daqiiqaa 5 booda, 15 booda, sa'a 6 booda, sa'a 1 booda akka barbaadan irra keessan jechuudha. Fakkeenyaaf 30 irra haa keenyu yookiin daqiiqaa 10 irra haa keenyuti. Haala kanaan amma haayoon jedheen haayina nama haay jedhesun jechuudha. Daqiiqaa 10 booda akkuma irra kaasanitti ni baddi jechuudha. Isin galee ofiin automaatikaalii baddi jechuudha. Nama san biraa jee ana biraa jee jechuudha. Osoo suuraa ta'es akkasuma jechuudha. Osoo sagalee ta'es akkasuma jechuudha. Haala kanaan wanta nama messenjeriidhaan ergitan akka ofiin automaatikaalii badutti erguu ni dandeessan jechuudha. Lammaffaa nama viidiyoodhaan itti bilbiltanii maglab itti gochuu barbaadan yookiin biraank itti gochuu barbaadan tokko irratti ni bilbiltan viidiyoodhaani. Haala kanaan yeroo as fakkii ashangulliin irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan baakgiraawundi iska jedhamu irratti kilikni gootanii achi booda asirratti fakkii suuraa sanatti kilikni gootanii achi booda haala kanaan viidiyoolee galarii keessaa qabdan hunda isin fida. Viidiyoo ittiin maglab nama sana gochuu irratti kilikni gootanii fakkeenyaaf anuma kiyyuma irratti haadha hojii jechuudha. Isin kan barbaadan yookiin kan maglab ittiin gochuu barbaadan tokko irratti dhawatan jechuudha. Achi booda haala kanaan of duubatti deebi'anii achi booda haala kaameraa keessanii qabdanii haala kanaan yeroo namni kun isin jalaa kaase jechuudha. Viidiyoo isin asirra keessan kanatu itti mul'ata jechuudha. Isin galee bakka isin suuraan keessan mul'atu okkanitti haala kanaaf viidiyoon kun itti mul'atee biraank itti gochuu dandeessanii jechuudha. Inni sadaffaadha achi booda ammallee namoonni emoojii garagaraadha namaa erguu jaalatan jechuudha. Asirratti fakkii emoojii irratti kilikni gootanii achi booda asirratti jechuudha fakkiin saawundii takka ni dhuftee asirratti kilikni gootanii kun amma wanta haaraa jechuudha. Emoojiin kun emoojii sagalee qabu jechuudha. Fakkeenyaaf re'ee tana yoo argineef jechuudha. Re'ee tana irratti dhoonee seendii yoo goone yeroo irratti dhoonne haala kanaan sagalee namni sun sagalee kana dhagaa jechuudha. Ammallee harka kana yoo dhoonne
haala kanaan send gochuu dandeenya jechuudha haala kanaan garuu haala kanaan emoojii gargaraatis emoojiin kun haarawaa namoonni emoojii jaalattan itti fayyadamaa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Viidiyoolee keenya laayik sheer waliif gochuun takkitinaadha. Barumsa biroo sana walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.